eegee waaqayyoon gidduu naa galee naa maraachee jette obboleettiin keenya kun haati seenaa keenya har'aa akkas jettee seenaa ishee nuuf qoodde isa na maraachuu dhabne eegee waaqayyoon gidduu naaf galee naa maraacheetti seenaa kana kan isiniif dubbisuu fi waan lama gurguddaadhaaf jalqaba irratti akkasin waaqayyoon abbaa galateeffattan waan an barbaadeef lammaffaa irratti immoo qimamoonni mana maadaamii biyyoota garaagaraa keessa kan jirtan afaan keessan gargarii amantiin keessan gargar warri ta'e akkasin of eeggattan barbaadeetiin seenaa kana kanan isiniif dubbiseef jaallattanii yookiin namni irraa barataa obboleettii koo obboleessa koo hin barbaachisa warra jettanii nama 10 sheera akkasinaaf gootanii jaalalumaan isin gaafadha. Manni kiyya kun immoo mana keessaa waan ta'eef kooppii linkii riipoost naaf gochuu isaa hin irraanfatinaan isiniin jedha eebbifama. Obboleettiin keenya kun akkasitti nagaa waaqayyo siif haa baay'atu Dibooraa akka mirganaan jetteen boodatti maqaan koo Almaas Fiqaaduun jedhama. Dhaladhee kana itti guddadhee Horroo Guduruu magaalaa Shaambuu Duwwaa lamattan dhaladhee guddadhee akkuma nama kamii ergan guddadheen boodatti magaalaa Finfinnee Buraayyuutti gaa'ela godhadhee haadha ijoollee lamaati. Gaa'ela eebbifamaa gaa'ela baay'ee dhaloonni irraa baratan hin qaba ture waaqayyoon haa galatu. Egaa ijoollee lamaan koo guradheen boodatti anii fi abbaan manaa koo waliigallee mari'annee biyya ormaa deemee egeree ijoollee kootiif boriitiif waan gaarii akka lafa kaa'uu abbaa manaa koo wajjiniin mari'annee eeyyeen ishii jennee erga mari'anneen boodatti ani da'ee reeffan 9 waan hanguutee fi ijoollee koo lamaan immoo waan sina jaawoo keessaa opporeeshiindhaan danda'e garaan koo baqaffameen ijoollee koo da'ee. Egaa yaa ta'u malee miidhamuun koo ijoollee koof jiraachuudha waan ta'eef ijoollee koon guddifadha jedhee gara biyya ormaa imaluun hin jalqabe daa'ima koo da'ee gaafan 9 guutu abbaa manaa koo wajjin mari'annee imala koo gara magaalaa Dubaay yookiin biyya Dubaay ittiin soqqee ture. Ani jalqaba koo biyya ormaa hojjedheera. Hoomaanii waggaa 7 hojjedhee waan hangaleef afaanis nan danda'a hojiis nan danda'a waan ta'eef waan na dhibu hin qabu jedhee waan an yaadee fi gara Dubaay imaluu nan yaadee waraqata koo ergadhee ji'a 1-2 naaf deebi'e. Gaafa waraqanni koo naa deebi'u mana hojjechiistuu koo yookiin immoo maadaamii kootirraa dawwaltee bakka amma ni deemaa jiru kana namni Itoophiyaa yookiin sarraatanyaan Itoophiyaa akka jirtu natti himte anis baay'ee gammadee waaqayyoon nan galateeffadhe. Waaqayyoon nuguma na wajjin akka jirus waaqayyoon nan amanee waaqayyoon garuu gidduu kana keessatti sagalee naaf dubbatu yookiin karaa garboota isaa ergaa naaf qaba ture. Ibiddatu jira waan ulfaatatu jira garuu keessa si dabarsa sodaatiin naan jira ture. Gaafan kana dhaga'u garaan koos baay'ee sodaadhe. Ani kana nani sodaadhe fi kan ta'etu gargariidha. Kana nani sodaadhe maybe danda'een hojjedhu garaan koos opporeeshiniidha waan ta'eef manni isaanis guddaa ta'uu danda'a. Ol bahee fooqirraa gadi bu'ee as deemee achi deemee hojjechuun dadhabaa laata moo amala jiraatu baay'ee ulfaata laata maaltu na eeggata jedhee naasuu guddaa yookiin sodaa guddaatu na keessa jira ture. Yaa ta'uyyuu malee inni nani sodaadhe fi inni ta'e garuu gargariidha. Ani dhufee akkuma nama kamiyyuu biyya sanii dhufee gaafan Dubaay hin galu guyyaa tokko bulee gaafa guyyaa lammaffaa gara lafa hojii kootii yookiin gara warra viizaa na hojjetanii na waamanii nan dhufe. Gaafa nani dhufee mana gibbii sana seenu Itoophiyaa sarraatanyaa Itoophiyaatu achi jira. Ishiinis intala kamisee Amaaradha. Ammaaf garuu kan ishiin jiraattu Buraayyuudha. Yaa ta'uyyuu malee akkuma nani gibbii sana seenanii nagaa akka na gaafatteeni ati nama eessati amantiin keessu maalidha ati saba kam jettee na gaafatte anis amantii koo sitti hime ani intala Wallaggaas intala Horroo Guduruu intala Wallaggaa intala Horroo Guduruu akkan ta'isi intala Oromoo akkan ta'isitti nan hime. Saatuma sana jijjiiramuu jammarte. Yaa ta'uyyuu malee wanti dhufu tokkoyyuu waan hin jirree fi akkuma taatee nu hundumti keenyayyuu kilaasii sarraatanyaa galle. Galgala sana nuti algaa hin qabnu lafa rafna waan ta'eef firaashii naaf kennitee waan uffadhu naaf kennitee tarree tokkorra gallee ni ciisne. Halkan qixxee yoo geessu waatu na fudhe jettee iyyuu jammarte. Ani ofii kiyyaafuu haaraadha reeffan dhufe yaa rabbi nu oolchite. Ani ofii kiyyaafuu haaraadha reeffan dhufe waan ta'eef waan ishiidhaa gurgurabeen bishaan haayilaandiidhaan nu bira jiru duwwaa kenneef. Manni balballi isaa yoo ol baate ol si baasa yoo gabbuute gad si baasa ta'ee waan hin beeku waan hin qabneefi baay'ee na rifadhee bishaan nan kenneefi. Halkan sanas akkasumatti bulte ganama keenya hojii keenyatti fufnee yoo nan ishii dursee shintibeetii yalee shintibeetii keessaa deemtee shittoo afuufti turte. Baay'uma isaana jibbuurraa kan kaatee shintibeetii keessa seentee waatu na tajaa waatu na kusukusa waatu na nyaata jettee iyyiti turte.
yoonan ishii dura seene na duuba deemtee shittoo afuuffatti turte. Mana keessatti akkanan hin kadhanne yookiin immoo akkanan silkii kooliin kaasne baay'ee na rakkisti turte. Baay'ee na dhiphiste, baay'ee na rakkisti, baay'ees na boochiste turte. Anis baay'ee koon sodaadha ture. Gaafan biyyaa ba'u namni waan baay'ee naan jedhe, waan baay'ee nagee har'ammoo maaf kana ta'e laata? Maafan gaa'ila koo keessaa ba'ee dhufe, maafan dhala koo dhiisee dhufe jedhee yeroo hunduma lafti boqonnaa kootii anaaf shinti beetii godha. Sababni isaa anaaf guddanyaan koo yookiin immoo lafti boqonnaa koo shinti beetiidha. Yoon kan isiniin jedhu namni akka kootii akka jirtan waan an beekufan kana dubbachaa jira. Egaa shinti beetii galee boo'ee waaqayyoo kiyyattiyyee fuula koo dhiqadhee ija koo koolfadheen ba'ee gara hojii deema ture. Yeroo hundumaa sarraatanyoonni yoo beektanii nama lama taatanii warra hojjettan wal biratti kan boqotan, wal biratti kan nyaatan, wal bira kan rafan waan ta'eef baay'uma ishiin rakkisti turte. Hojii hojjechuun hawwayya yeroo boqonnaa kootiin jaaladhu. Sababni isaa ishii wajjin wal caqacaquun, ishii wajjin wal qimmiiduu, wal arrabsuun baay'ee waan natti ulfaateef. Yaa ta'uyyuu malee kun hundumtuu erga ta'e yoo ishiin ol garagartee rafte ani gadi garagaree rafa. Gaafa tokko garuu waaqayyoon abbaan na gargaaree ishii shinti beetii waan jirtuu fi kadhata xiqqoo tokkoon kadhadha jedheen jilbiffadhe. Osuman jilbiffadheeru hirribni tokko na qabe. Abjuu koos natti fakkaate dhuftee duuba kootiin eenyu jilbiffadhu siin jedhee yoomin kadhatis hin jenneettee hooshiin na waraantu nan arge. Rifadhees kee erga guyyaa saniitii jilbiffadheen beeku. Garuu garaan koo waaqayyotti hinuma iyya, afaan koos waaqayyotti hinuma wawwaata ture. Gaafa kana kun hundumti isaa argatee gaafa na dhufee ji'aaf torban lama guutuu galgala gaafa tokko na dura hiraata nyaattee dhuddee ani immoo kishinaa dhiquudhaaf ishii biraa nan hafe ture. Ishiin deemtee rafte. Ishiin deemtee gaafa ishii deemtee raftee yoo na dhaquu ishiin raftee jirti. Achumaanan irraa gadi garagaree rafannaanii akkan ol garagaree rafu keessa googuute. Osoo lafa sanan ga'in faarfannaa tokkotu keessa koo deddeebi'a ture. Ani kobaas sa'ee edaat na beektaa jedheen afaan garaa guutuu afaan guutuu faarfadha ture. Waaqayyoon edaa anatu san beenne malee inni akkana beeku guyyaa sana booddee naaf galee. Ergaan faarfannaa kana faarfadhee kushiinicha dhiqee gara hirriba kootii deemee nan rafe. Ishiinis raftee jirti waan ta'eef irraa garagaree rafannaan keessa koo guutee akka ishiitti ol garagaree rafu natti keessa koo na jira ture. Anis ol garagaree bukkee ishii firaashii buufadhee nan rafe ture. Halkan isaa gara halkan walakkaatti gaafa hiixu micayyoon ishiin na dura deemtee rafte suni sammuu gattee maraattee qullaa ishii akka gaafa haati ishii dhalteetti kaatee fiittee shinti beetii seenti shinti beetii dhaabaati. Anis lafan ciisee hojjechuu sodaadheen Yesuus lafan ciisee hojjechuu sodaadheen uffata koo suuta jedhee irraa saaqeen ilaala ture. Silkii koo qassadhee firaashii koo jalaa fuudhee wallafu irra yaalu ganaa halkanidha. Lafti isaayyuu gara bariittuu hin hidhe. Inni iyyiiti turte as fiiddee achi fiiddi. Akka higgii gibbii sanitti immoo sarraatanyaadhaaf qulfiin manaa hin kennamu. Sarraatanyaa balbala qollofannee rafuu hin dandeenyu waan ta'eef baay'uma saayyitee caraantee lafa nani ciisutti natti gadi jettee morma koo na qabatte. Sababbi ishiin baay'ee hiituuf warri gubbaa warri jalaas dhagaanii dhufan. Ani immoo bakkan ishii qabadhu dhabeen hirree harka ishii irra qabadhee garuu Yesuus na ooshi jedhee maqaa caalu maqaa isa hundumaa ol ta'e maqaa Yesuus duwwaa waamuu danda'a ture. Saati sana keessatti maqaa nani waamuu danda'us nina oolchas jedhee kana naman yoo jiraate maqaa isaa duwwaadha waan ta'eef. Ishiin gaafa nani maqaa sana caalchisee waamu bifti ishii jijjiirramee afaan ishii hamma malee bal'atee ilkaan ishii keessaa gayyaa'ee ijji ishii gara bakkeetti ba'ee yuustee akka leenca caakkaa keessaa yuusutti lafa sochoostee hin iyyitu turte. Warri manicha keessa jiran fiiganii gaafa dhufan ishiin qullaa ishii jirti. Warri dhiiraa gara booddeetti deebi'anii warri dubartootaa immoo dhufanii itti ol seenanii jetti. Micoon kuni kana hunduma keessa darbitee fuudhanii baasanii poolisoonnis fuudhanii dabaddabanii uffata sitti kaa'anii waan hunduma isaa erga taatiin boodatti poolisoonni fuudhanii deemanii mana sana keessaa na dhiistee baate. Waaqayyoon diina koo akkasittiin na maraache. Erga mana sana geesseen boodatti dhuga kan guyyaa gaafa tokko raata warga nyaanneen boodatti nagattee deemtee rafte. Anis kushiinaa keessatti hafee kushiina dhiqee mi'a sirraa qabu hunduma isaa sirreessee faarfannaa baay'ee tokko keessa koo na guute.
ani kobaasee ati na wajjin jechaa garaa guutuu afaan guutuu faarfachaa garaa kee guutuu gammadaa akka guyyaa sanitti osoo gammadeen beekin gammadaa faarfachaa mi'a hunduma dhiqee kushiinaa sirreessee gara kilaasikii yaayoon deemu isheen rafteerti. Ani bishiin immoo jalqabumaayyuu ibsaa akka hin qabsiisne waa walii jalleefi ani firaashii koo buufadhee gara hirriiba kootti nan fufe gadi garagaree rafa gaafa ishiin ol garagartee raftu sababbiin isaa ol bukkee walitti gaggaragarree rafuu hin dandeenyu waan ta'eef gaafa sana garuu keessa koo kan na guutee gara ishiitti ol garagaree akka rafu waan ta'eef gadi garagaree rafnaan hirriibni na qabu dide akkanas jennaan na dide akkas jennaan na dide ka'een ol garagaree kara fuula ishiitti garagaree rafe. Rafnee halkan gara sa'aatii 7 gara halkan walakkaatti gaafa hiiku micoon ishiin na dura deemtee rafte nagaa qabdu sunii kaatee kafana ishee hunduma ofirraa yaastee mataa ishee ofirraa ciruu jalqabde deemtee shintibeetii seentii shintibeetii dhaabaati. Ani immoo baay'ee sodaadhee waanan jiruu fi lafan ciisees ol jechuu sodaadheen qassedhee silkii koo fuudhee yoo laalu sa'aatiin ganaadha halkan isaa halkan walakkaadha. Gaafa kana as deemtee achi deemtee iyyuu ni jalqabde osuma iyyituu lafa nani ciisee jirutti gadi jettee hutee morma koo na qabatte. Anis naasurraa kanan ka'e bakka ishii qabu dhabee hirrii harka ishii qabadhee yaa Waaqayyo na oolchi jedhee gara Yesuus iyyuu nan jammare. Nama oolchuu kan danda'u saduwaa akka ta'e waan naa galeefi gara isaanii ishiin immoo sagalee bineensaa yookiin sagalee leencaa dhageessisaa baay'ee waan iyyituu fi warri mana keessa jiranii fooqii gubbaarra kan jiran lafa kan jiranis hundumtuu kaatanii dhufan gaafa isaan fiiganii dhufanii balbala bananii ishiin qullaashii akka gaafa dhalatteetti jirti. Warri dhiiraa gara booddee deebi'anii warri dubartootaatti ol seenanii harkisanii akkam taanitti morma koorraa ishii buqqisanii erga ishiin morma koorraa buqqisanii boodatti akkuma ta'anii bijaamaa fuudhanii itti hin kaani. Anis naasurraa kanan ka'ee waanan dubbadhu sin beeku waanan godhu sin beeku waanan ta'eef gara Waaqayyoo bichaayyuudha furmaanni koo hin ta'e. Gaafa nani Yesuus jedhee maqaa waamuu dhageechu ittuu baay'ee baasti. Egaa arabni baay'ee hamtoota jedhee namni yaadamti wanti akka arabdootaa gaariin hin jiru. Baay'uma ishii qabanii odoo ishiin itti tuftu odoo ishiin dhiittu osoo ishiin arrabsitu akkuma ta'anii qabanii warra dhiiratti kennanii warra dhiiras akkasuma odoo ishiin boccoortu odoo ishiin itti tuftu oduma ishiin dhiittu qabanii poolisootatti dawalanii poolisoonnis dhiira lama dubartoota lama ta'anii dhufanii qabanii mokkoranii gorsuu yaada ishii jijjiirrachuu gaafa yaadanii ishiin humaattuma abaasaa dhufte qabanii homaa qaama ishiirra hin jiru paantis xuxumaa jala homaa kaawwattee hin jirtu bijaamaa akka duwwaatu irra jira waan ta'eef qabanii hidhanii dabaddabanii amansiisuu yaanan amanuu diddee fuudhanii deemanii hospitaala galchanii. Ani kanan jiraadhu Dubaay keessaa Jumeeradha. Fuudhanii Dubaay geessanii guyyaa 3 erga turteen boodatti obbeette. Gaafa ishiin obbeettu ganama isaa deebi'anii odoo ishii biran ka'in ganama isaa deebi'anii maal taate maal goote jedhanii gaafina gaafatan. Anis omaan beeku ani waan beeku akkan hin qabne itti nan hime qorannoon irratti geggeessan anis homaa akkan hin beekne itti nan hime. Micayyoon tuni na dura waggaa dheeraa mana sana keessa hojjetteerti. Ani garuu wagan dhufee reejjaaf 7 lamaadha. Maal akkan ishii godhee namni hundumtuu shakkuu danda'a. Waaqayyoon garuu bidduunaaf galee badiisa akka malee mana biyya ormaatti hidhamuu tortoranii biyya ormaatti hafuu dhala kiyyarraa karaatti hafuu kaayyoo kiyyarraa karaatti dhaabbachuurraa Waaqayyoon gidduunaa galee xabaqaa konaaf ta'e lolaa konaaf ta'e afaan konaaf ta'e abbaa konaaf ta'e morkataaf dubbataa konaaf ta'e waan hunduma isaanii washee har'a kunoo jira. Ela Hamaani gaafa Mardokiyoos balbala footaa'u Mardokiyoos boolla qota ture isaaf muka fannoo qopheessa ture. Waaqayyoon garuu Hamaadhaaf qopheessa. Hamaan immoo Mardokiyoosiif qopheessa ture. Argitanii gaafa diinni keessan boolla isiniif qote maa boolla naaf qote jettanii itti hin gaminaa. Sababbiin isaa isin dursee kan itti galu isin osoo hin taane isa boolla isinii qoteedha waan ta'eef micayyoon tuni wanti ishiin hangoon hin jiru. Nyaatiin sun namaa akka ta'anii isaan miinya akka qaban natti miti akka mana sanii boosna gooteerti akka nani maraadhusu waan baay'ee na goote baay'ee na rakkisteerti. Garuu Waaqayyo nama maraachuu hin taane ishii keessaa sammuu fuudhee akka Mardokii akka Nabukadanaasor keessaa sammuu fuudhetti sammuu ishii keessaa fuudhee Waaqayyo mana sanii narraa qabee harkaan qabee narraa baase jechuu nan danda'a qabee narraa baase.
erga guyyaa sadii turteen boodatti obbeettee gaafa obbeettus gaafii ishii gaafatan maal si gootee maal taatee jedhanii gaafatan. Ishiinis waaqayyoon gidduu naa galee intalli akkas na jibbitu suni osoo lakki waan itti goote akkas na goote jettee na himatti ta'e silaa anatu mana hidhaatti tortora malee ishiin miti ture. Ani silaa mana hidhaa galuun konool higgii biyya Dubaay hundumti keessan hin beektu waan ta'eef. Ishiinis garuu waaqayyoon gidduu naa galee lakki ani rafuu koo bichaan obbeeka mataan na dhukkubee rafi yoon achi ga'ummaa sitti naaf arge maal ta'e na dhufe qaamni koo maal na ta'e maal ta'e na dhukkuba jettee anaan gaafii gaafachuu isaan gaafii gaafachuu jammarte. Anis dawalee nan haasofsiise maalan ta'e maafanas dhufettee gaafannaan lakki xiqqoo surqubnaa mana yaalaa si geessan jedhee waan naan jedhaniif akkasuman jedheen gaafa kana kafana ishii silkii ishii waan hundumtana bukkee waan jiruufi walitti guuree ergeef waaqayyoon rakkisaa koo akkasittiin narraa baasee anaaf immoo nagaa guddaa tasgabbii boqonnaa aara galfiinaaf kenne. Har'a garuu baay'ee gammadeen hojii koo hojjechaa jira. Warri sagalee kana dhageessan hundumti keessanii waaqayyoon naa galateeffadha. Waaqayyoon oolchadha sababii ta'eef waaqayyoon nama gargaaruutaa sababii ta'eef isiniin jette obboleettiin kiyya kun. Anis asirratti waan isiniin jedhu yoon qabaadhe ijoolleen gaadaa dhormaa keessa jirtan nama lamaan hojjettanii amantii keessanitti baay'ee cimaa kadhadhaa. Jilbeeffatanii duwwaa miti kadhachuun kan danda'amu dubbachaa deemaa shinti beetii dhiqaa karaa hedduutti kadhachuun hin danda'amu sababii ta'eef jabaadhaa kadhadhaa. Isin gargaaruu kan danda'u lafa isin jirtanitti isin oolchuu kan danda'u lafa isin jirtanitti isin dubbachuu kan danda'u lafa isin jirtanitti yoo jiraate waaqayyoodhaan du'aadha. Koomentii keessan dubbisaan ture namoonni baay'een ana mooshii tura maadaamii akka ta'e hin beeknu nyaata nu dhoowwatu akkas waan garagaraa naa barreessaa turtu koomentii keessan cimeen dubbisaa waan ta'eef yeroo baay'ee jabaadhaa kadhadhaa. Harri bor miti kan isin yaaduu qabdanii lafa kanatti akka nafne duwwaadha. Isin boru nama guddaa akka taatan kaayyoon keessan boru maalidha? Yaada dhormaa keessatti akka namni shinti beetii dhiqaa akka hin hafne yaada hojjedhaa. Yeroo hundumaa nama miidhuudhaaf hin yaadinaa. Nama miidhuudhaaf gaafa yaaddanii nama sana dura kan miidhamutu isinidha waan ta'eef akka san ishii godha hin jedhina. Waaqayyoon dhimma kootti darbee naaf dubbata jedha. Waaqayyoo rabbiisaa dhimma keessan gaafa isaan naqanii maadaamitti isin himanii gaafa isaan nyaata isin dhoowwatan gaafa isaan isin miidhanii miidhuudhaaf hin yaadina. Waaqayyoo argi garaa koo jedhaanii sababbisaa isin mana saniif kontiraata malee dhalataa mana sanii miti. Guyyaa tokko keessaa baatanii deemtu. Guyyaa tokko keessaa dhiistanii keessaa deemtu. Aara galfachuutti jirtu. Har'aa keessan ilaalina borii keessa yaadachaa hojjedhaa. Ani boru mucaa akkanaa miti waggaa barana ani dibuuranii barana shinti beetiin qayyoo ta'e egeri shinti beetiin mucaan akka barana argitanitti egeri hin argitan nama jabduusaa ta'e hin argitu sababbisaa mul'atan qaba waan ta'eef akkasitti mul'ata keessanii hojjedhaan isiniin jedha. Gooftaan isana eebbisu ayyaana isiniif haa baay'isu. Warroonni immoo mudannoo barumsa qabu qaba mudannoon koo barumsa qaba nama barsiisa dhaloonni irraa jajjabaatu dhaloonni irraa of eeggatu jettanii